qatorbaaniitiif akkam jirtan kanarraatiif akkam waltan akkam bultan isiniin janna OMN ijaaf gurroomataatti kan daawwachuu jirtanii qophiin ammoo qophii Finfinnee show torbaan dabreegaa keessummaa tokko istiidiyootti afeerree jirra jechuudha artiistii Caayaa Ibrahim ogummaa adda addaa nama qabu arraas nu waliin jira hotaa lammaffaatii waliin dachaanee jirra ogeessi kaameraatii fi daayirektarri qophii kanaa Yu'eel Bal'inaati hanga xumuraatti daawwachuudhaan nu waliin tura isiniin janna Caayaanis nu waliin jira dachaanee jirra gaa jaalalaan naqabe jette akkamitti si qabde amma namni arkee maal isii kana jeete haasawaa ati akkamitti jaalachuu dandeesse jaalalti beektaa dhukkuba furan dadabru miti dhugumattu ammoo ani gaafta dogongora tokko uume jaalala ulaagaan baaseef dursee intalti nan jaalachuu qabu takkanaat akkasii jettee murteesse ulaagaa sadii lafa kaa'e eenyummaa sii akkasuma gartee bareedina keessaa waan akkana jettee lafa kaa'e muciyyoo takka gaa hojii barachaa turre ganna hojii baranne jechuun barnoota idilee osoo hin ta'in afaan ingiliffaa dandeettii jabeeffachuudhaaf ganna maallaqa kafalletuma mana barumsa gadaa jedhamutti haramaa barachuu turre achitti ijoollee dhufna muciyyoon san akka tasaatee ijoollee jiran san keessaa ulaagaa nan gaafas baafadhe san guutteetiin arge ulaagaa san guunnaan numaan jaaladhe ammoo dogongora lama ulaagaa baasuun jaalalaaf dogongora lama wanni nama carraa kanaan namaaf illee yaadachiisuu barbaadu maalsite jaalalaaf ulaagaa baasuun dogongora lama akka saaxilamtu si godha ta duraa nama sin jaalanne jaalachuuf dirqamta waan ulaagaa kee guute qofaaf jechuudha dogongori lamaffaan nama dhugaan si jaalatu dhabda ulaagaa kee waan hin guutin qofaaf tanaaf jecha jaalalaaf ulaagaa baasuun dogongora ta'uu eegas boodinaa galee jecha tokko ni dhifamansiise egaa amata sadiin jaalalasiisan keessumeesse fageenyarraa addunyaa tanarratti namaan hanga isii jaaladhe yoo jiraachuu baates namni hangaan ani isii jaaladhe ola na jaalatu ni jira jeetin dhaabee jechuudha jecha kanaan iftas gabbeessa jechuudha booda isis jaalalisiitis ni irraanfadhe. Si jaaladhe jettee himtee fi wanti ati deebisaan harkatte maalre? Himee fitin ture haasofne illee hanga takka walumaa haasofne isiinis jalqabdee xumuruu dadhabdee na fakkaata amma hedduu wani sanna hanga lubeeta ijoollummaas waan ta'eef umriin tiyyaas beera hedduu jaalalaaf hedduun keenya ture tasiitillee akkasuma ijoollummaanis ni jijjiiraa beete tapha sitti fakkaachuu loonuu isaa isitti anis taphaa dhugaa natti malee hedduutti saganteessee akkasitti hin jaalanne beete eegas booda numa dhiifnee unaaf isiinis gahuma gartee obbolummaa fi kana jijjiirree ati naaf obboleetii milkintoo milkiiteetii jetuma firaa dhisee eegas booda. Yoo listeef jechuudha. Bakka kanumaan firaa dhaabee jechuun bakka eegas booda dirqama yoo wal ta'uu hin danda'amne karaa obbolummaattis jiruu numa danda'ama miti akkasi ani waan takka takkaan ajaa'ibee tagama jaalalaa kanaan nama namni hedduun intala takka jaalatanii intala san tole jechuu didde ni najjeesa takka dhabamsiisuun qaba jaanii jaadan fiilmii gadi irratti waan akkasii ni arga waan akkanaa kan hedduun ajaa'ibaan nama tokko yoo dhugumaan jaalatte si jaalachuu dhabuu isaatis bar jaalachuu fi qabda dargaggoota keenyaaf carraa kanaan walii dabarsinuuf dhiiraafis dhalaafis taanaan wal jaalachuu waan gaariidha yoo immoo garuu deebisaa irraa dhabdes jaalachuutti fufuu qabda malee gama jibban isaatii fi hammeenya jijjiiranii hijaa walii qabatanii wal waraanuu waan akkanaa deemuun jaalalti ta'e jalqabaa san takka jibaa ta'uu nama agarsiisti jechuudha. Maaliif akkana jedhanis beektaa yeroo san ijoolleen takka waan akkasiin akkaasanii turan muciyyoon tun kana maal loluu ni qabna maal laan jaan aan jeen naa wajjin loltanii jee yoo isiin loltan waan fedhes taatu dhiisaadha jeetiin akkasitti irraa dhorke beekte namni akkana yaadu hedduu jira ammallee kanaaf deebisaa karaa lachuutu gammaduu danda'u qaba namni. Jaalalti sun achumatti hafte moo eegas biraa jaalattee gara bultiitti seentee jirta? Eegas boodaan hin jaalanne bultii siin eegalle gara fuulduraa dubartiin jira ganumaa itti deemu jira. Walaloo takka mee jidduudhaan abjuuniin si kufeeti. Abjuuniin si kufee guyyaa yaamnaan na diddee halkan dabaree na barbaadde abjuun dhuftee na hammatte isaan hawwus naaf laatte harkasa kanneen abboontullee galgala dhufuun kee waan hin oolle siif bololee kaniin siif gorare eda hanganumaaf ture har'a garuu sin dharra unufe eda lafeen abjuudhaan si kuufee. Maal addereemma gamanaan yoomitti karoora faa qabda? Ani hin beekne jechuun beektaa taniin ta'uu fi tanaa taatu guudhufte dhumaan kun deeqa lama booda illee taata. Deeqa lama booda jechuun oguu istiidiyoo irraa gabbaate jechuudha. Fiilmii takka irratti niin arkaa jette. Fiilmii haala akkamiitiin hordoftame? Gurraan daawwadha. Gurra kiyya beektaa dhaggeeffachuu qofa osoo hin ta'in daawwachuuf si na gargaara.
waan takka takka nama hojii daawwachuu jiru saniin mee maal agarsiisan amma hogguu takka takka saawuntiraakii qofaan waan goggodhanii jira akshiin adda addaa jira miti sansanniin gaafa dhaqa ceellotti ergaan isaa akka guutuu naa ta'uuf maaliif fi xiyyaafis waan inni nama waa barreessu taateef hordofuun qaba addunyaa kanarra waan haaraa barreessuudhaaf waan jirtu beekuu qabdaa beete namni waan jirtu hin beekne tan jirre uumuu hin danda'u jechuudha saniif jecha waan jirtu hundaa waliin hordofaan gama kiyyaan. Koomedii kanallee ni dalleetan bire. Wanti nu dhiyeessitu jira amma. Koomedii tana mee lamaan si dhiyeessa dhugaa dhugaarraa eegallu. Dhiyoo tana Osmaan Finfinnee keessa deemuutiin wayitaa ajjabee beektaa. Namoonni gariin Finfinneen tun ta'u Oromooti miti takka uummanni Oromoo bakka biraatiitti dhufee jaanii haasa'an. Dubbii tana waan kijibsiisuun arge jechuudha moggaasa magaalaa Finfinnee kana keessa. Gojjaan barandaa kajuun arge. Dubbii tanarraa maaliin xiinxalee seete warra gartee Gojjaan barandaa jiru kanaan sadhiiroo abbaan biyyaa barandamoo mana galaa gaafii jettuun natti uumame beektaa. Amma gaa warra sayyoon gaafadhe gaafii tanaan akka isaan qaanfataniif akka mataa qaqqabatan niin beeka. Namni keenya immoo bakkuma jiru gaafii tanaan akka seequu ni namana jechuudha Gojjaan barandaa. Ka barandaa galoonyoo akka ta'e deebisaa isinumaaf dhiifna. Gama biraa dabarra. Artistoonni gaa yeroo hedduu foobiyaa isaanii ni himan gara sirbaatiin jechuudha. Wanti kun waan qorannoo mana yaalaatiin mirkaneessine osoo hin ta'in sirbuu isaaniirraa waan dhageenye ittumaan bohaaruudhaaf malee akka waan biraatti hin fudhatina akkasitti nu hubadha. Jalqaba artist Ali Shabboo irraa eegalla. Artist Ali Shabboo foobiyaan isaa maali jennee yoo gaafannu takka galgaloo hin ayyaanni ni eegalee jaa artist Ali Shabboo dukkana sodaataa jechuudha takka galgala sodaata. Daawwitii Mokonniin immoo qabbana waan sodaatu natti fakkaata. Yaa shufeeraa sirba jiru san keessatti na sodaachisa boraatii hammadhee yommuu kophaa bulu maal wayyaa qorrasaa maal jaabeeta qabbana sodaataa jechuudha Daawwitii Mokonniin. Yaadaloodhaan jechuun dandeessu waan. Yaadadhu yaadaloo isaanii bari yaadadhu. Na sodaachisa maal wayyoo yaa qorrasaa waan akkasii jaa. Kan kophaa bulu boraatii hammadhee wayyoo yaa qorrasaa jaalallee komaadoo bakkaatti jirre. Shantam shibbisaa immoo foobiyaan isaa jaalala. Annan dhiiftu anna jeefti jaalalti ni teeja. Nan dhiiftu anna jeefti jaalalti ni tee. Natti haadhu na wal'aanii onaanaate. Inumaa nama jaalal dura cehaa weellisee na fakkaata gun sirba kana imeejiidhaan laalu. Na jeefti jaalalti teeja. Foobiyaan isaa jaalala. Nuhuu gobanaa immoo 911dha foobiyaan isaa. Inumaa haadha ilmaan isaa rabbiin qabeeti haadha ilmaan kiyyaa rabbi sodaadhu naayinii waan natti yaamni jaa. Rabbii kee sodaadhu kurfootoo naayinii waan natti yaamini. Naayinii waan. Natti yaamini haadha ilmaan kiyyaa madaanan baasiini. Akkasuma gaa weellistoonni adda addaa foobiyaa garaagaraa qabaachuu danda'anii waan hafe isinummaan barbaadaati itti bohaaraa isiniin jenna. Hayyee galatoomii. Kitaaba illee ni qabda. Kitaaba hedduu jira. Kitaaba kaniin duree kitaaba 5 ja'an katabe. Gaafaan sabbataa jiru san jalqaba kitaaba walaloo tokkoon katabe hafa qaala sammuu ja'a. Hafa qaala sammuu wanniin je'eef akka niyyaatti yaa gaafa san silaa osoo umriin tiyya waggaa 18 ga'in kitaaba tokko maxxansuu ture. Garuu kitaaba barreesse. Osoo sanii ittiin dabarme hafa qaaluma jechii jiru kana namni hin beekne hedduu waan jiruufi osoo kana ibsitee bira dabarre. Sirriidha. Chiginyii waan jiru hafa qaala jechuudha. Wannummaan moggaasa kana kanneef waan sababaa lamaafi. Tokko akkuma siif hime umriin tiyya osoo waggaa 18 geenyeen kitaaba maxxansuu fedhe. Umrii tiyya ijoollummaattiin barreesse naa hubadhaadha. Lammaffaan dhaamsa kitaaba kana keessa jiru sammuu teessan keessatti hafa qaalaadha sammuu teessan keessa biqilchaadha. Ani waan xiqqoo takkaan jee isin immoo guddifadhaadha yaada juuf keessaa qaba hafa qaala sammuu jechuudha. Mee walaloo gabaabduu takka achi keessaa dhaggeeffattoota keenya fi daawwattoota keenya dhugaan qorichaa itti. Haqni ni hadhaawa beekii hin mi'aawu afaan dhara bare liqimsuu hin danda'u sobni ni mi'aawa garuu garaan taa'u soorata summaawe namaaf hin sifaa'u manguddoo araaraa jaarsa loogiin beekne qoricha nageenyaa jireenya nufamne qoricha nageenyaa jireenya nufamne dhugaa dhangaa sammuu sooratan quufamne hadhaahullee dhugaan qorsa mee liqimsaa madaa qaama qalbii dhinsaa. Kitaabni barreessite hundi walaloodha jechuudha. Lakki walaloon hafa qaala sammuutti kaan dhimma saayikooloojii irratti xiyyeeffataa kaan dhimma maatii irratti kaan immoo yaada irratti xiyyeeffataa kaanis tabaroo hajuus ni jira. Ilmi namaa kun akkamitti dandeettii isaa barbaadee akka argachuu qabu. Kana xiyyeeffataa hedduun kakkaa'ee
gaaf tokko gaara biyya humna kanaaf dhigaa jeetii yaada fi kiyyaa fixeetiin jira waan irraa eegamu haalli gumija annumaan dhiyeessaaf anumaatu barreessee anumaa fi maafitti buhaaru jira haalli mijoone namni kitaaba ni barreessatu biyya fakkumaan siif hime namni hedduun gaa namni qara dhabeeyyiin yeroo hedduu waanuma gartee mataskaanaaf takka masgiida bakkuma akkasii qofatti waan jiru faaseha waan kanaa jalqabsiisuudhaaf ni ta'a mudannoo takka yaadadha muciyyoon takka gaaf takka asuma finfinneetti karaa na ceesise jennaan saantima 10 akka ni ta'e beeta ani immoo saantima 15 itti kanneen hoorratti daadhuun jeensu muni siif haa taatu achiin aartii darbitee beete waan hin gaafatame maa deebistaan jeen maaliif hin akkana jeen nama qara dhabeeyyii hundinuu waanuma kadhatu se'a namni ilaa sadarkaa sanitti dogongorri hawaasaa jira beete waan sirreessu qabdu dille takkaa jira anama wanni barbaadu dalagee amansiisudha uummata kana akka gartee namni murtee isaan akka sammuu ta'e jechuudha. Kanaafuu ilaalcha akkanaatu jira jechuudha namoonni akkuma waan dandeettii akka illee hin qabne nama kadhatu qofa godhanii yaadutu jira jechuudha. Bara waa hedduudha amma fakkeenyaaf bakkumaan gartee miidhuu waan dalagu jiru irratti amma gaafa ijaan arguuf ija na beekanii fi gaafa ijaan akka dhagare na beekanii fi amma adda addummaa guddaa jira gaafa hedduu bakka naa qaban arra garuu dilasii miti waa hedduu sagantaalee irraa waraabanii dhiyeessan waan isa jaamsisu irraa jechuudha. Ana man tokko na dhagayaman sagantaa hedduu uummataaf dhaamsa dabarsee waan sana osoo hin dhiyeessin eeguu hafu nama dhagayama. Waa hedduu jira naa xiqqashoo waan sirreeffachuu qabnu baay'ee jira bakka tanatti jechuudha. Miidiyaa adda addaa irratti dalagaa jette maal fa'aadha wanni ati qopheessitu? Qophii hedduun qopheessaa ture amma gaa diraamaan ni jira copha surrii qophii jettuu jira. Qophiin copha surrii kuni cuunfaa sammuuti akkuma maqaa isiitu jechuudha. Qophiilee mata dureellee hawaasni keenya fardi beekuu qaba jee yaaduun artiidhaan qindeessee dhiyeessa jechuudha. Fakkeenyaaf mee san keessaa takka uummata keenyaaf gabaabduu dhiyeessina. Namaa fi sagantaa jeetti nama dura katabee beektaa. Sagantaan tun maali? Waan nyaatanii waan dhuganii. Yeroo hedduu sagantaan jiraadhaa sagantaan jiraachuu qabnaa jenna. Maalummaa sagantaa kana xinxalee maaliin harkadheen? Sagantaa jechuun uffata yaadaa abbaan qiyaasa fi godhatu jechuudha. Sagantaa jechuun waliigaltee sammuu fi yeroo fadhii fi jaalalaan walii mallatteessan jechuudha. Sagantaa jechuun paaswordii sammuu teenyaati. Sammuun teenya wanni itti fayyadamuu dadhabneef paaswordii si irraanfanne. Sammuun teenya sagantaadhaan malee waan barbaade nu dalaguu hin dandeessu. Kanaafuu obboleeyyan keenya waliin daawwachaa jirtan waggaa 60 karooraan ala jiraachuurra guyyaa 6 sagantaan jiraachuu caala. Maaliif seetan guyyaa 6 san keessatti hojii arraa boruu nu milkeessu dalaguu dandeenya. Kanaafuu yoo karoora baafattin yoo sagantaan baafattin jiraachuun eegalleeti. Karoora baafadhu armarraa jireenya jalqabiin sin ja'a. Waan akkana kanaati. Amma wantoota barreessitu kana gaa kitaaba hedduu barreessitee jirta. Akkamitti barreessita? Nama si cinaa taa'eetti si barreessuu jiramoo akkamitti haala namni dubbisuu dandeessu ni barreessita? Bireeliin ni jira. Kan biraa immoo kompiitara ni barreessa rakkoon qabu. Ammoo ijoolleen barreessanis ni jira. Nama mucaa tokko jira Birraa Amiyyuu jennaani. Hedduu dubbisa sagantaa xiyyeessaa turre guddaa dubbisa. Ni barreeffata. Ijoolleen biraattis ni jiran isaan na jalaa ni barreeffatan jechuudha. Ani yeroo naa dhufte riikardumaan godha dafee akka hin irraanfatamneef. Maaliif ogummaa artii keessa beektaa saayinsii tokko jira. Yoo waan duraanii hin irraanfanne waan haaraa uumuu hin dandeessu beekte. Keessattuu ammayya daluu waan akkana kanaafa si duraa wal fakkaatti yoo irraanfachuu baatte. Ta duraanii san irraanfachuu qabda jala. Ammoo irraanfattee gatuu hin qabdu kaayuu qabda seef goote. Akka wal si duraa wal hin fakkaanne jechuudha. Tanaaf akkaan inni irraanfanne akkaan gartee hin bachiifneef numaan waraaba garuu ni irraanfadha waan hin dalageessan ni irraanfadheetiin jira. Hogguun barbaade seeneetu mal laala malee. Waan yaadachiisa beektaa ammaati akkanatti waan hunda addaan baasee beekaa hoggu jettu. Mucaa saahiba keenya tokkotu beektaa nama ijaan nagarra kana fuudheeti deemaani. Hin beeku gaanii akkanumatti irraa nama fuudhee deemaani. Osoo deemaniiti amma karaa jaboo eega deeman booda mana dhugaatiitti dhuganii jira beektaa. Mana isaatittis dhiyaate namichini. Oggoo achi bira ga'u asittiin ija banadhee galaatti hayyee nageettii jeen. Amma mana san bira gahuu beekee jira mana namichuu beektaa. Asitti waa dhugee galuu fadheeti. Asittiin ija banadhee galaatti hayyee galatoomii jeen. Sanii fi amma namni dhugumatti qaamni namaa kuni ija qofaa miti jechuudha. Qaamnummaan namaa kun waan hedduu beeka. Sirri. Guyyaa tokko barsabbata akkam seete? Sa'aatii takkaan qaba tokko hin gubaachi beektaa ni dubbatti. Akkana qabeetiin dhageeffadhee makiinaa takkaan dura jira akkana irraa maqee beektaa. Namni tokko duubaa na qabeetu boonaan jee. Sa'aan tun karaa sitti miti moo? Sa'aa sitti miti naan jee. Lakkii zoomanatti miti hin jeen maaliif jettee naan bar sa'aa laaltee tuma makiinaa irraa meexee naan jee. Waan sitti ulfaatu tokko jira beekaa gubira geessee jira. Ni harka qaamni keessatti uumamaan jechuudha yoo qalbiidhaan deemte. Akkasii.
Artiin siif maali? Artii jechuun anaaf lafa gammoojjiitti biyyee gartee dachii jabdu san dandeehanii dheebuu dachii gammoojjii sanis dandeehanii qotanii bishaan san baasanii ifiif dhuganii nama biraatis obaasudha. Akkasuma artiin miireerree kan qindaa'e. Akkas. Amma gaa artiin Oromoo guddatee kajuu jira namni tokko tokko immoo maal guddata ganaan dhiyaannu jaa. Ati akkam jetta? Artiin Oromoo furdate malee hin guddanne. Furdinni kun gaafa dhukkubaatii jira beektaa. An arraan tana dirlee rifatina malee jala bultii taasee aartii Oromoo jirra. Wayitaa afran qalloon hundooytu 60 keessa immoo jala bultii cidha aartii Oromooti. Dubbii sana mirqaanaan waan jechuu jiru osoo hin ta'in herreegaan haasofna. Gaafas keessatti walleelee katabamanii fi walaloowwan gaafa san kalaqaman yoo ilaalle bibilchaatudha ilaarallee immoo foyinee jechuudha nama dhageeffataman. Warra har'aamuu yoo ilaalle miiraatu irra guddate. Artii fi artee jeetiin kitaaba tokko qopheessee beektaa. Artii fi arteen duraa waliin laaqame namni keenya artii fi artee iddaan wallaale. Artiin herreega arteen waan miiraati. Amma fakkeenyaaf qaanqeen bilic jettee bakka hundi wal geessee guutuu badhaamti miti. Wanni artee taate akkasi. Artiin immoo akka dhamalaati. Borullee irraa qabsiifachuu dandeessa fakkeenyaaf ibidda dhamala guurree dibdee deemtu. Yeroo hedduu amma gaawwannoon ta'u sirboota amma ba'aa jiraniif kana yoo artiiwwan adda addaa yoo ilaalte waan guusuma dhageeffattee guusuma hifattu tokko beektaa. Akkuma fedhe jaa namni maaliif akka jeelleen beeku waan san. Kanaaf artii fi artee kana nama keenyaaf adda baasuu barbaachisa. Kitaaba waan kanarratti hin qopheessee jiran artii fi artee kana sirriitti akka namni keenya hubatu jee. Yoo artii fi arteen siin galin yoo artii dalaguu baatte irra wayyaadha. Amma sirbaa jetteeti amma fayyadamu jirtu amma jechee sirba jiru kuni walleedha malee shubbisaa akka shubbisaa jechuu daansa ka jennuun kana jechuudha sii galee. Walleeni sirba jechuun waan sagaleen bahuu miti. Waan qaamaan agarsiisan maleedha jaani. Maaliif akka baluttiin sirbaan morma nama jallisaallee ni jaani. Nama amma wallisaa jenna malee sirbaan jennu. Wallisaa halalaasaa waan akkasii. Wallisaa jennaa miti malee sirbaa hin jennu beektaa. Kanaaf amma garaagarummaa isaa malee akkamitti ibsita? Wallee fi sirba kan jiru. Beektaa guutuu akka takka waan siif baruu jira. Waanuma siif baruu jira. Afaan keessatti gaa waan gargarii akkanuma sunii akkuma dhageenyaan waan fayyadamnu hedduu jira. Akkasuma malee sirba jechuun waanuma akshiina takkaa daansii jennu sanitti yoo fudhanne irra gaarii. Wallisuu halalaasuu waan jedhamudha akka nama gartee muuziqaa tokkoof akkasii tura sirrii. Ogguu fayyadamnus amma abaluu wallisaadha jenna malee abaluu sirbaadha hin jennu akkasumatti jechisaati. Mee gara wanni ittiin dhufaati gara karoora keeti caayaan gara fuulduraatitti eessa gahuuf yaada? An gara fuulduraa mul'anni kiyya guddoon ummata kana baraaruudha dhaloota kana baraaruudha. Maaliin hin baraara? Artiin hin baraaruufadha. Artii fi saayikooloojii waliin qindeessituun ummata kana baraaruufadha. Dhaloota dawaa summii jijjiiree waliin ajjeessu osoo hin ta'in kasummii dawaa jijjiiree walii fayyisu uumuu barbaada. Dhaloota gartee sammuu fi yeroo isaa sirriitti fayyadamu. Ka waan qabuuf fayyadamee waan hin qabne harkatu uumuun fadha. Osoo fakkeenyaaf muummicha ministeeraa ta'an ta'uun fadhu malee silaan ta'e maal gootee naan jette takkaa muummicha ministeeraa kanaaf waan hin dhaamuu barbaadu. Ministeera namaatiin muuda. Human of ministeerii jechuudha. Ministeera namaa kana waan hin muuduuf maal seete biitti teenya qabeenyi guddaan isin qabdu humna namaati. Ka tokkoffaa raqqisaasoo jirus ilma namaati. Karaa akkamiitiin seete fakkeenyaaf nama waa xiqqisha dhukkubee maraataa jaanii tokko tuffatanii achi darbuu jira. Silaa wallaantee itti fayyadamtee namni kun hedduu barbaachisaadha. An jecha maraataa jiruullee natti hin tolu. Jecha maraataa jiru fayyadamurra maduu jireenyaatiin jaan namoota kanneeniin. Jireenya hojii osoo wal waraanuun madaa'e. Dirree waraanaatti gaa madoo kee dhiistee hin deemtu. Madoo kee wallaannachuu qabda. Boruus waraanis eeggata waan ta'eef. Kanaaf namni keenya yeroo isaatii fi akkaataa isaa sammuu isaa bakka hin taane qisaasu jira. Silaa ministeerii namaa jiraate nama kan hunda qisaasama jalaa baasa jechuudha. Ammas namni karaa inni qisaasuu jiru keessaa tokko bakkee isaan hin mallee jira. Kadachii qotu qabu makiinaa oofa. Makiinaa oofa dachiin qota jechuudha. Silaa kan makiinaa oofu qabu immoo dachii qota. Akkana faallaa ta'e. Ilmi namaa kun Oromoon akka jettu wallaalaan qabu namni gargar beeka malee jetti beektaa. Namuu faayidaa qabeessa. Rabbiin uumaan qaaliin dachii tanarraa qabu ilma namaati. Ilmi namaa kun gaa yoo bakka isaan maluu fi akka isaan maluutti fayyadamne malee wayii balleessa. Kanaaf jecha ministeera namaa uumuu fadha jechuudha. Amma gaati walalollee barreessitee jirtaa, kitaaballee qabdaa, walleellee galtee karatti dhaabdee dalagaan teetuun akka nama bira hin geenye wanti na hambise jettu maali? Irra guddaa
warra moojidalee nuuf haadhaatu na uggure jeetii yaadaan akka kan tokko turee kutaa duraa irratti illee nama mana hidhaatichi jalaatti dhabe tokkotti ni fi yaadaan siin jee jechuun kun xiqqashoo ni ulfaata garuu immoo hangas takka caalaan dhiphadhaan dhugumatti wanni na dhiphisu beekumsa guddaa kan osoo hin qabu yeroon namaa kan namtessi yoom akka duunu hin beeknu beekte osoo uummata kiyya kanan fayyadne yoon du'e ittiin gaafatamaan sammuun tiyallee na komatti jechuudha sababaa gartee haala mijaawaa qofa dhabuudhaan namni kun haala si mijeessuu qaba keessattuu namni si dura maayikii qabate takkaa si dura kaameeraa harkate hiree harkate kun haala si mijeessuu qaba waggaa 5 dura kaameeraa dheessaatiin ture amma immoo kaameeraa waan akkana dheessu jiru na fakkaata. Mee mudannoo jireenya kee keessatti qaban hedduun nama mudataa mudannoo takka daawwattoota keenyaa deemtee. Mudannoo beektaa gaaf tokko diraamaa waraabnu re'eetti teenye takkaa jira. Re'een teenye san hugguma waraabbii eegallee isiin akka waa waraabamuu feetu iyyuu eegalti. Wayitti kan nagaa galaafaa waan takka takka laallee itti kan gubboo bartee jirti. Nuti qophaa'aa callisaa maal maal jeeguun bakka waraabbii jalqabsiisuu deemu isiinis eegalte. Fakkeenyaaf diraamaan gaa mana hoteelaa keessa fa'aa jechaa re'een guyyitu laata. Mana hoteelaa tamma re'ee qalamtee jira malee re'een marratoo jirti re'ee hin fakkaatu odeessitti kanaaf hedduun dararuu turte re'een san boodanii qalamte. Sanan irraanfadhu yeroo hunduu waraabuu deemu waan na jeequ san hin irraanfadhu. Walleen nu afeertu jira mee gara xumuraarra jira mee. Tashantam shubbisaa gartee haalli jiruutii fi akkiniin ani yaadu akkuma haallettuu walnaaf hin qadaatu hojii san yaadaan an keessa jiruu fi miiraan amma keessa jiru qaceelloon naaf ibsa. Gabaabinatti an akka 50 juusan keessaa jira beete haalaan jiru jechuudha. Saniif walleen san hedduu miira kiyya naaf ibsiti. Walaloo takka irra buusnaaf. Walaloo irra buusneeti san booda daawwattoota keenyaaf dhaamsa laanta. Sookoo dachiisamiitti. Sookoo dachiisamii maqaa keenaaf himi carraan kun dhiyaannee guyyaan kan koo yoomi waa xiqqoon jiraadhaa boruuf taanna yaami dabareen kun geenye yoomiin beellamame of baafachuu wayyaa jiraachuuf cinqame huutee harkaa qabdii jiruun sitti hammaatte du'a farrifatte yoom gaarii hojjette ajjeeftee xumurtee uumama saamara ajjeesuu dadhabdee hojii saamee bara waan ajjeeftu dhabdee duuti du'an duute arra haa dubbattu afaan yoo qabaatte yoomuuniin jiraadha anin du'u jettee fadhiitii jammalee yoomuuniin jiraadha anin du'u jettee baatii sagalittiin uumamee dhaladhe lubbuun namni oynaan jiraachuun jaaladhe jiruunatti dhoynaan du'aatiin filadhe maana uumte je'een rabbii koo waakkadhe biyyeerraa uumameen biyyeetti deebi'e martuu na gaggeessee na biraa dacha'e lubbuu too baraaruuf een wabiinaa ta'e du'uu kan koo malee guyyaan du'aatiidhaa yoom ifa naafee soorgoo isaa beekeen sookoo isaa wallaale kaalaandara yeroo mee'entu herreege guyyaa isaa beekee baallama kan eege waggaa yoo dabalu umriin ni irratti osoo firraan beene duuti rabbii dhufti way qalbii dhabuu koo kana irraanfadheen gaarii hin hojjenne namaaf garaa laafee silaa uumamuun koo gaafa sanarraa hafe ganamaniin deema galgalaniin kufe arra bor osoon jiru lubbuudhaan nu lufe cubbuu keessa maleen addunyaarraa deeme kafana tokkichaatu naa wajji awwaalame hunda dhiiseen sokke duyda dachii irratti waa hedduu dhayyakke garaasii keessatti nageenya na dhorke isaatu na rakke arra yoon iyyallee namuu nan dhagehu biyyee garagalchee jiraachuun naan ta'u akkaan hin gammanne gaarii hin hojjenne deebi'ee sirreessuuf uumaan naan hayyamne carraan naan kannamne du'uu kan koo malee guyyaan du'uun beeyne sookoon dachiif samii awwaan hin dandamne. Galatu. Artiist Caayaa Ibraahim gaa hanga istiidiyootti dhuftee waan ogummaa keetiin uf qoddee jirta. Daawwattoota keenyaaf maal dhaamtame? Dhaamsa san dura tiijaan dhaammadha. Warra miidiyaa kana hordofu jirtanii dhugumatti beekumsa kiyya kana gartee akkaan uummata kanaan fayyaduu fi akkaan uummata kana tajaajiluuf haala naa mijeessaa kaameeraa tokko osoo naa taatanii hedduu na barbaachisa kaameeraa tokko osoo na argitanii jechuudha. Feetan lafaa illee harkaanaa kanna feetan naa bitaa akkuma feetan godhaati kaameeraa tokko na barbaachisa. Maaliif jennaan diraamaa isaa ta'uu ogummaa adda addaa kana waraabee miidiyaa kun hedduutti yoon fide miidiyaan cuftuu naa dabarsuudhaaf qophiidha waan irraa dhumte kanaaf kaameeraadhaan na gargaara warri gartee na qunnamuu feetan duwwaa 9 14 97 52 59 na arguu dandeessan akkasii gama kanaan hedduu na gargaara gama kaameeraa kanaan jechuudha akkaan gartee gammachuun tiyya guutuu taatuuf waan hin danda'uuf waan hin beekun akkaan uummata kiyya gargaaruuf haala naa mijeessa. Dhaamsiin immoo isinii dhaamu sammuu teenyatti haa fayyadamnuun isiniin jaa. Addunyaa tana irratti wanni na gaddisiisu keessattuu biyya teenyatti hanga kophee teenyaaf xiyyeeffannaa kennine sammuu teenyaaf xiyyeeffannaa kennine. Ilmi namaa kophee isaa yoo xureete ni haqa ni qulqulleeffata yoo baqeete illee ni wadhata. Sammuu teenyoo maaliif xiyyeeffannaa kan nuuf hidhamne rabbiin mataa keenya kana rifeensa rabbi qilchuuf nuun kennine itti yaaduuf malee. Irra hedduun namaa sammuutti hin fayyadamu hirkattummaa yaadaa keessa seennee jirra. Hirkattummaa yaadaa hirkattummaa diinagdee caalaa haalaan badduudha. Ebaloo akka jette jechuu qoftiin sirrii miti. Kanaaf
sammuu teenya taa fayyadamnu. Hanga feete nama jabaa ta'e, hanga feete nama beekaa ta'e yoo sammuu teetti fayyadamuu baatte wallaalaan dhumaasi. Fakkeenyaaf appilikeeshina bareedaa tokko jira yoo jenne moobaayil teetirra appilikeeshina sana instaal godhuu yoo baatte takkaahuu oon yoo godhuu baatte siif hin dalagu jechuudha. Kanaaf sammuun teenyas yoo itti fayyadamuu baanne homaa nu faayidaa nu qabdu. Sammuu teenya taa fayyadamnu isin ijaa barnoota irratti hedduu jabaadha. Gaa arrumaa waa hunda fixuu hin dandeenyu hiree kana waan naqartaniif isinis guddoo galatooma. Yeroo biraa akka carraa biraatti walitti deebinu ni nabdadda. Daawwattoonnis yaada qabdaniif kana kanas waan gartee sirreessuu qabnu kana kanallee yoo gartee arraan carraa harkadhe jee maayikii gallakkisuu ditellee waan jettan naan jaaniin fudhadha. Isiniin galatoomfadha ulfaadha. Atillee galatoomii waan ogummaa kee waan hedduu daawwattoota keenyatti himtee jirta. Galatoomsiin jennaan gas istiidiyootti dhuftee wajjin turuu keetiif. Galanni hin badin. Daawwattoota keenya kabajamtoota qophii Finfinnee Show kanarraatis kanumaan xumurree jirra. Isinis bakka jirtanitti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Ogeessi kaameeraa Yoel Bal'inaati akkasumas qophii kana daayireekt godhuudhaan hanga xumuraatti kan waliin ture Yoel Bal'inaati. Anis Mahammad Siraajii nagaan jiraadha. Tattaafatan dhiisu carraaqan ifadhu haalaa fi jireenya hangaan injifadhu if boodan deebi'u rakkoorraa sodaadhee haalaa fi jiruurraa waa hedduun baradhe. Intamba saje onnini jalkabu taditi ya wajji walna finkabu ante ifade jiru kitae kufachu tinta pinti hire walna finkabu halli jiruti fi yakini naniyadu akuma halletu walna finkadadu halli jiruti fi yakini naniyadu akuma halletu walna finkadadu Namakoti je anina nifikabu wajinjira chuda fadame kairbu oduman kolkolu nattisena chubbu yonobses nachime bagese darbu halli jiruti fi yakini namiyadu akuma halletu walna finkadadu halli jiruti fi yakini naniyadu akuma halletu walna finkadadu Wani walitulu wajala borora tarkam kumam fudul mangatan tara malif yaanni kan kogayuti de bakka tanin jare hunda tadigamte narka halli jiruti fi yakini naniyadu akuma halletu walna finkadadu halli jiruti fi yakini naniyadu akuma halletu walna finkadadu
تنجيك هاجيجو ماك ننجردا وربنا كود وليدا نفدا تدبرت متي تدفتف تشدد أفدران سايسا ربي فوق بدي حالي جروتي في الجنين يا